namoonni firaashii jabaa bareedaa jettanuu fi firaashii jabaa bareedaa barbaaddanu firaashii isa kam akka ta'ee fi gatiin isaa meeqa akka ta'e inshallah tokkoon viidiyoo kana keessatti kan isinitti himu kan afaaniin illee isinitti meejaan illee isinitti agarsiisu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa obboleettiin keenya kuni silkii illee obboleettiidhaaf bittee jirti. Inshallah gatii silkii isaa raamii isaa jiibii isaa hundayyuu isinitti hima. Video kana hanga xumuraatti ilaalaa, laayikii godhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Egaa firaashiin ani isinitti agarsiisuu jedhu kuni firaashii ani yeroo baay'ee boondidii isiniin jedhu haala kanaanii qullaa isaati jechuudha kan inni dhufu faabrikaa irraa Addis Ababa irraa. Boondidii isaa andanyaa achiin an maaliin godhaa haala kanaan carqii isa keessoon itti uffisa. Carqii isa keessoo haala kanaanan itti isinii hodha jechuudha. Kabarii jechuudha dirqama yoo Arabiyaa Majlisiiti laama boondidiin kuni isa Arabiyaa Majlisii irraa hojjetamu namoonni hin beekne. Arabiyaa Majlisii yeroo hunda irraa bahee hin miicamu gatii ta'ennaan rakkoon qabu. Inni kun garuu akkuma firaashiitti fayyadamna. Yeroo carqii sarara keessaa bifa barbaanneen hodhisiifanne sana irraa baasnee miicuu qayyaruu barbaanne firaashiin boondidiin kun qullaa ala taa'u yoo kabarii sarara keessaa kana hin qabne nu jalaa faraffaramuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma carqiin gogee guyyaa tokko guyyaa lamatti carqiin gogee ol deebi'utti firaashiin boondidiin sun duwwaa taa'uun qabu. Kana yoo qabaate irra gaariidha. Isa kanallee yoo akka carraa ta'e xurate itti baastanii miiccitanii itti deebisuu dandeessu. Amma kana harka kootiin itti kaa'ee achi ka'ee kunoo afaansaa marfeedhumaan walitti hodhe jechuudha. Waa tokko waan nama rakkisuu miti. Itti baasuus immoo dhiisuu dandeessu. Maaliif carqii isa irra keessaatu jira gatii ta'ennaan kuni akka kabariiti. Fakkeenyaaf firaashii ispoonjiin ala dhufu keessoon isaa ispoonjii ta'e irra keessaan carqii uffata miti akkasuma. Egaa obboleettiin keenya akkuma argitan minxaafii abbaa kaaree qabdi. Minxaafii kana wantiin afaaruu fi egaa bifa isaas ilaalitti ufanii akkasuma kaareen ammamii isa jettanuu fi kaaree minxaafiin kuni 4x4 dheerinni isaas meetira 4 garaan isaas meetira 4 kaaree 16 jechuudha. Akkasii kaareen 16 mana bal'ataa. Egaa obboleettiin keenya kuni firaashii boondidii kana arfan isaa haala kanaan firaashiin sila isinitti agarsiisee kunoo carqii sarara keessaa bifa kana filattee naanan bifa kana irratti hodhee fi bifa barbaaddan filachuu dandeessu. Kafeen garuu cimina hin qabu. Otoo ta'e isa kana wayyaa qiyyaariidhaaf garuu kafeen homaan jedhu. Carqiin kun yeroo ammaa kana hin jiru jechuudha. Namoonni bifa kana yoo filachuu barbaaddan hin jiru. Tizaaziinsii kun tureera. Baay'ee tokko na bira ture. Garuu as dhiyeenyaan ergeef jechuudha. Maatiidhaaf hojjechiistee maashaallah. Tiraasiinis isa jabaa bareedaadha. Kun hamma wanti Arabiyaa Majlisiidha. Wanti adda isa godhee tiraasii ta'uu qofa jechuudha. Tiraasiin isaallee isuma jabaa bareedaa sana. Egaa namoonni Arabiyaa Majlisiin saaloonii tokkitti qabna. Arabiyaa Majlisii yoo ta'e yoo xurate ammarraa baasnee miiccuu hin dandeenyu jettanuu isa kana akka Arabiyaa Majlisii lammaffaatti kana hodhisiifachuu dandeessu jechuudha. Oliin jedhu gadin jedhu hin socho'u. Bakka baay'ee tokko bareedaadhaan iyyuu mana kootiif kanan fayyadama jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf saaloonii tokko ta'ee yeroo hunda kan achuma taa'amu yoo ta'e isa kana sa'aatii barbaadan irraa kaastanii miiccitanii itti deebisuu dandeessu. Akkasuma carqii yeroo barbaadanitti ajajumaan itti hodhisiistanii itti qayyarachuu dandeessu jechuudha. Akkasii Arabiyaa Majlisiidhaan wanti adda isa godhe waa tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Akkuma argitan kunoo firaashii isaa irraan deemaa gadiin jedhu oliin jedhu achuma xiccadhee taa'a jechuudha. Annaa namoonni baay'een firaashii jabaa bareedaa jettu jechuudha. Firaashiin ispoonjii hin beektu gaa isiniyyuu. Isayyuu inni durii badeera. Inni waggaa 2-3 taa'ee kee bicuu gadi jedhu hin jiru. Isaa ammaa kana hin beeku waggumayyuu gaanatti hin fakkaatu yeroo gad jedhu. Akkasii baay'ee tokko jijjiirameera wanti hundinuu. Kanaafi namoonni ofiifis ta'ee maatii keessanii waan jabaa bareedaa hojjechiisuu barbaadanii isa kan hojjechiisuu dandeessu jechuudha. Ofiillee silaa ta'e wooma gaarii aluma tokko bitadhaan isiniin jedhaa. Tiraasiin isaallee kunoo carqii keessaa xiqqa jedhee kan bareedu jechuudha. Egaa tiraasii kana irra deddeebi'ee dubbadheera. Kana booda nagaa natti fakkaata waa'een tiraasii kunii maaliif inshallah amma garuu inni hadha irratti xiyyeeffadhee dhufe firaashiidha. Helowaana ni kaana jala deddeemti. Firaashiidha jechuudha. Namoota baay'ee firaashii jabaa bareedaa jettu. Firaashiin jabaan bareedaan egaa isuma kana kan yeroo irra taanu gadi nama jalaa hin jenne
kan yeroo irra deemanullee kunoo haala kanaan irra deemee ani meeshaa kamiyyuu yeroon bitu ol qabee gaqqabeetan isinitti agarsiisa jechuudha. Afaaniin qofa osoo hin taane amma ta'ellee hanga danda'ame ijaanillee waan kan akkasiin wanta tokko hubattanuun barbaada jechuudha. Akkasii kunoo amma firaashiin isaa suni bismillah baay'ee tokko ulfaata giddiidhaan nurkaasee waan humna keenyaan nu ajajamu miti jechuudha. Isinumatti agarsiisu hedheetan giddiidhaan kaasee gadi fidee akka kanaan dhufa jechuudha laa faabirikaarraa haala kanaan qullaa isaa dhufaa. Achi keen akkuma sila argitanii kabarii akka boondidiin kun qullaan taane kabarii jalaan kan daa'iman uffatee taa'u irrattis ni hodhisiise. Achi kee immoo haala afamee jiru bifa barbaaddanii kalarii barbaadan filattanii itti hodhisiifachuu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma argitan kunoo duddubbee isaallee maanchiniisuma aandanyaanis ni godhee namoonni tokko tokko isa kana duddubbee isaa kanatti xiyyeeffannoon godhanu jechuudha. Jarri bitanus jarri gurguranus irra guddaan garuu duddubbee isaa kana yoo maanchinii ta'uu dhiisee shaamaa ta'e yookiin maanchinii isa lammaffaa sana ta'ee ciccitee dhuma jechuudha tunni fuulduraa sun taa'u. Akkasii kun haala kanaan ziippiidhaan hodhamaa akka barbaadan itti baastanii itti deebisuu dandeessu jechuudha. Ziippii isaa andanyaadhaan hojjetame kunoo haala kanaan ilaa inni silaa qullaa jiru haala kanaan uffatee sattarame jedhe jechuudha. Akkasii inshallah egaa gatiin isaa firaashiin tokko yeroo hammaa kana boondidiin kun jechuudha. Waggaa darbeeyyuu birrii 6,000 ture firaashiin tokko hodhamee bahee birrii 6,000. Amma garuu ammas badaan dabalee 6,500 firaashiin tokko mee baay'isaa gaa firaashiin 4 meeqaa achi kaatii tiraasii tokko 500 itti baay'isaa carqii tiraasii tokko 300 walitti 4 fi 12 walitti jechuudha. Firaashiin boondidii 4 fi tiraasiin ni bareedaa carqii wajjin 12 birrii 33,600 firaashiin 4 tiraasii inni boondidii 12 jechuudha. Birrii 33,600 akkasii egaa obboleettiin keenya kun akkasuma silkii obboleettiidhaa bittee jirti. Silkiin kun teeknoodha. Bikan biyya keessaatii niitoorkii bakka eessattuu waan niitoorkii harkisuudha. Chaarjiillee ni qusataa. Egaa raamii 4 GB 64 raamii 64 ta'erraan fadheera. Akkasitan silkii kana birrii 12,000 biteef jechuudha. Baay'ee tokko as ta'eetiidhaanii teeknoodha. Bareedaadha. Egaa akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo egaa mafarrashaa maatiidhaaf hojjechiistee minxaafii akkasuma silkii immoo obboleettiidhaaf bitte jechuudha. Maashaallah karaa isa bilidaa beektumti karaa bilidaa deeme jechuudha. Meeshaan kun hadhan isiniif gadhiise malee erga deemeeyyuu bubbuleera. Akkasii kaa hordoftoota koo namoonni meeshaalee kanaaf kan kana fakkaatu Arabiyaa Majlisii waan barbaadan ajajachuu barbaadanii Saalihaa MTube magaalaa Jimmaa waan barbaadan ajajachuu dandeessu. Maashaallah irra hedduun keessan egaa hedduu kana maatiidhaaf ajajaa jirtanii egaa Rabbiin ajrisaa isiniif kaffalu inshaallah. Akkuma maatii gammachiistan Rabbiin isin haa gammachiisu. Isinillee Rabbiin jiru qananii jiru har'a galfii isin jiraachisu inshaallah isiniin jedhaanis bakka maatii been isin eebbisaa. Akkasii inshaallah hordoftoota koo egaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti